Yooyaa harkaa fuudhee kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production nageenya keenyaa kan kabajaa fi jaalalaa isinaa dhaqqabu jecha akkuma beekamu qophii biraa hadhaan tanas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana ta'aatii nu hordofa. Akkasuma namni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Ambootti dargaggeessi manguddoon ganna 90 gudeedee hidhaan adabame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti dargaggeessi halkan balbala cabsuun dubartii ganna 90 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 8 adabamu. Jirra abbaa alangaa fi godina Shawaa Lixaa abbaan adeemsaa yakkoota adda addaa Baqqalaa Beekaa BBC'tti himanii turani. Yakki gudeeddii kun kan raawwate aanaa Amboo ganda Illimuu Goromtii jedhamutti kalaakosa Itoophiyaa ijaa 7 2016 tilmaama halkan keessa sa'aatii 7 irratti ture. Namummaa keessaa gara bahutti deemaa jira dhalli namaa jechuun haala hammeenyaa dhufu yakka gudeeddiin wal qabate ibsan obbo Baqqalaa Beekaa. Abbaan adeemsaa yakkoota adda addaa obbo Baqqalaan BBC'tti himanitti yakkamaan umrii isaa ganna 20 ta'e Lateeraa Qana'aa jedhamu mana namaatti galee kan qotu yoo ta'u akka carraa gaafa sana guyyaa yakka itti raawwate dhugaatii yookiin alkoolii dhugee tureera. Halkan keessa naannawa sa'aatii 7tti jaartii umrii ganna 90 qofa jiraattu dhaquun bani ani abaluudha Lateeraadha jennaan jaartiin didde. Achumaan humnaan barrii yookiin karra kan ittiin dhiibeetuma maqarqaraa yookiin danqaraa irraa bu'e banamaafi. Achumaan jaartiin sababa dullummaa ofirraa ittisuu hin dandeenye dirqisiisuun gudeede jedha abbaan alangaa kun. Dargaggeessi dubartii akka ho'isaaf taatu dirqamaan yakka gudeeddii raawwate kun akkuma mana keessaa osoo ciisu manguddoon yakka irratti raawwate bahuun ollaa yaammatte yakkamaan kun akka to'annaa seeraa jala oolfamu himu obbo Baqqalaan. Dubartiin kun umrii kanatti qofaa jiraattu guyyoota tokko ijoolleen akka taatuuf dhufanii bira bubbulu. Guyyaa yakki kun irratti raawwatetti namni bira hin jiru kophaa isaanii turan jechuun haalaa ture ibsa abbaan alangaa. Waajjirri poolisii aanaa Ambootti qorannoo yakkaa eegaluun kan yaadachiisu Baqqalaan galmeen qulqullaa'uun nu dhiyaate nutis keeyyata seera yakkaa bara 1996 bahe 620 muraa 2C jalatti himanne jechuun ibsanii. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Lixaatti dhaddacha bitootessa 13 bara 2016 ooleen adabbii yakka cimaaf kanneen biroos ni barsiisa jedhuun hidhaa cimaa waggaa 8 akka murteesse abbaan adeemsaa yakka godinichaa BBC'tti himaniiru. Yaaddoon safuu cabsuu kun taatee yakka gudeeddii manguddoo ganna 90 irratti raawwate adabbii mana murtii fi hawaasni maal gochuu akka qabu ilaalchisuun BBC'n akka ibsa kennaniin abbaan alangaa Baqqalaa yakka seeraa qofa otoo hin taane safuu Oromoollee cabseera jedhanii. Dargaggeessi umriin isaa ganna 20 ta'e manguddoo umrii isaa ganna 90 taate irratti yakka gudeeddii raawwatuun waan hin jirre akka ta'e eeruun walumaa galatti yakka godinichaatti yakki dirqiidhaan gudeeddii yaaddessaa ta'aa dhufuun himu obbo Baqqalaan. Safuun imaammata barnoota keessaallee galee akka baratamaa jiru kan kaasan abbaan alangaa kun gochoonni akka hawaasaatti saalfachiisoo ta'an yakka qofa otoo hin taane safuu hawaasaa cabsuun duudhaa gaarii duraan ture balleessuu akka jiran dubbatu. Jaartiin dullummaa kanarratti yakka akkasii raawwachuun qaanessaadha kan jedhan abbaan alangaa godinichaa hawaasni gara duudhaa isa ganamaatti akka deebi'uuf gochoonni akkasii gaafa raawwatan ammoo eeruu kennuudhaan ragaa ba'uudhaan akka qaamolee haqaa bira dhaabbatan gorsanii. Ergaa gara waajjira abbaa alangaa godina Lixaa Shawaa dhufee ganna 3 darbuu kan kaasan obbo Baqqalaan yakka gudeeddii manguddoon umrii jaran irratti raawwate kun isa jalqabaa ta'uu kaasuun baay'inni yakkichaa ijoollee dubaraa ganna 15 hanga 18 ta'an irratti irra deddeebiin akka raawwatu himanii. Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate galmee 20 ol ta'u kan yakka gudeeddiitiin wal qabatan sadarkaa godinaatti akka dhiyaatan itti dabaluun ibsu. Yakkicha akka godinaatti yaaddessaa dhufu kan himanni aangaan kun sagantaan koorniyaa idileessuu jechuun hojii hubannoo uumuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii walii hojjechaa akka jiranis dubbatu. Yakkoonni walxaxoon gudeeddiidhaan wal qabatan hubannoo dhabuu irraa otoo hin taane waanuma safuu gadhiisaa dhufe ta'uu kaasuun
gocha namummaa keessaa gara bahuutti deemaa jira dhalli namaa jechuun abbaan alangaa godinicha. Hawaasni bal'aan dammaquun qaamolee seeraa deeggaruu akka qabus himaniiru abbaan alangaa kun. Kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni gochoota akkanaa irratti raawwatamu yookiin ammoo gocha akkanaa akka raawwatamaa arguu dandeettan wanti kun safuudhiif karaa seeraatiin illee hayyamamaa waan hin taaneef namni kamuu qaama seeraatti akka dhiyeessuu qabdanii fi eeruu akka kennuu qabdan nutis gama kennaan gamanumaan isinii dhaamna. Qophiin har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha. Akkasuma namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatina. Qophii addaas qabannee gara fuulduraatti isiniif dhiyaachuu irratti argamna. Horaa bulaa deebanaa.